eenyu asteer jettee moo eenyu maqaan መሰረት masarat akkam jirtu nagaa ደረጋለች ረቢ baga jiraatte galanni rabbi intala oromoo ta'u oromiyaa ta'u shakkiin qabdu pheenxeedha amantii pheenxee duuka hordofaa turte hanga guyyaarra ለኪ ortodoksiidha ያ okay bareedaadha gaafa ortodoksii keessa jirtu gaa Yesuus ilma waaqaati waaqaas gooftaadha jecha amanaa turte islaamummaa keessatti Yesuus Kiristoos ergamaadha jennaan wangeellileen ergama waaqayyooti jira waaqni tokko ta'u nabi Muhammadis ergama Yesuusis Museenis Abrahaamis ergama ta'u kanneen dhugoomsuudha waaqni akka tokko ta'e siigaltee masarat ኤኒ waaqni tokkichi san akka hin nyaanne akka hin duune akka hin mul'anne akka dhiiran taane shamaran taane siigaltee ያ fadhuma keetiin dhufte birri namni si kanneen islaamummaa fudhadhu siin jedhe jira ለኪ ኦምትን ጅሮ akkas namaan jedhaniif hin jedhe namni amantii namni gartee birrii fi sin geeddaratu fuudhaaf heerumaa fi sin geeddaratu sooshaal miidiyaa kanarra jedhan oo dhiira barbaada dhufte birrii barbaada dhufte sin jedhan dalagachuuf biyyaa baate yaani biyya jiraattus namni birrii hin barbaanne jiru fuudhaaf heerumaa sin barbaanne jiru maqa balleessi yoomiyyuu nu jiraani beeytu kasiimi ያ tole eega waaqni akka ta'u sii gale inshaallah gara shaadaa jechuun rabbii tokkicha dhugaa baatee dhugoomsuu rabbii tokko malee kan haqaan gabbaramu kan waaqeffamu hin jiru akkasuma Muhammadis ergamaa isaa kan xumura Yesuusis ergamaadha Abrahaamis ergama Museen Salamoon hundi isaanii ergamoota rabbiitu erge jaanii amanuudha kana ni dhugoomsita dubbii kana ያ tole inshaallah harka kee quba mirgaa tokko kanatti ol qabi shaadaa qabannaa tole Ustaz, shahada jireera barreessaa dur. amma is okay maal goona shaadaa uli shaadaa hin jira nutu qabsiina jawwaala kiyyaa chaarjii fixachuu jira bar beekaa makiinaa keessaan qabu kanaaf inshaallah na jalaa jetta harka beelka keeti ashhadu አሻዱ an laa ilaaha አላ ኢላሃ itti bilbilanii bar cufe kana kan bilbilu kana firamoota isaa godhu guyyaa shahaadaatis Akkaawuntiin keessatti miti baay'ee akkaawuntiin kanama biraati. ana fija is okay maato isa okay waan dhadhoitu waan dawwalamu kan rabbi irraa nurraa rukutu okay ashhadu አሻዱ an laa ilaaha አላ ኢላሃ illa allah ኢላላ wa ashhadu ወአሽሀዱ anna አና muhammadan ሙሐመድን abduhu አብዱሁ wa rasuluhu ወረሱሉ wa ashhadu ወአሽሀዱ anna isa አነ አይሳ abdullahi አብዱላሂ wa rasuluhu ወረሱሉ ani ragaan baha አኒ ረጋም ባሃ rabbii tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru ረቢ ቶኮ ማሌ ከን ገበረሙ እንጅሩ kan haqaan gabbaramu hin jiru ከነ ቀን ገበረሙ እንጅሩ Muhammadis ሙሐመድስ garbicha isaatii fi ገርብቻ ኢሳቲፍ ergama isaa xumuraa ta'uu isaa ኤርጋማ ሳጥሙራ ሳታውሳ dhugoomsee ዶጎምሴ laphee kiyyaan amanee ለቤ ኪያን አመኒ arraba kiyyaan dubbadheen jira አረበ ኪያን ዱበዴን ጅራ Ciisaa yookiin Yesuus Kiristoos ኢሳ ወይን ኢየሱስ ክርስቶስ rabbiis miti ረቢስ ሚቲ ilma rabbiis miti ኢልማ ረቢስ ሚቲ garbicha rabbii fi ገርብቻ ረቢ ፊ ergamaa rabbii ኤርጋማ ረቢ kan saba Israa'el duwwaaf አሰበ kan saba ከሰበ Israa'el እስራኤል duwwaaf ዱዋፍ ergame ta'uu isaa ኤርገሜ ተውሳ laphee kiyyaan dhugoomsee ለቤ ኪያን ኑጎምሴ
arraba kiyyaan dubbadheen jira arraba kiyyaan dubbadheen jira guyyaan xumuraa yookaan guyyaan firdiis guyyaa xumuraa wayni guyyaa firdii dhufa jedheenaan amana dhufa jedheen amana ibiddis jannannis jira jedheenaan dhugoomsa ibiddis jannannis janannis jira jedheenaan dhugoomsa jira jedheenaan dhugoomsa yaa rabbii kiyya yaa rabbii kiyya islaamummaa naa kennite tanarratti islaamummaa naa kennite kanarratti irratti na jiraachisi irratti na jiraachisi irratti na ajjeesi irratti na kaasi irratti na ajjeesi irratti na kaasi angasumaster maasha Allah galanni rabbiif haa ta'u gartee sin jijjiirre bifa kee dhiira sin goone araba sin goone sin dheereessine sin gabaabsine sin furdifne sin qallisne waaqayyuma tokko callaaf masakamu rabbii tokko qofa waaqeessuu isaaf sagaduu isa kadhachuu qaama biraa isa bukketti kadhachuu dhabu abboomii kurnan keessa wangeela keessattuu ana bukketti ana cinatti waaqa biraa gartee hin godhatinaa kan jedhu caafamee jira gartee Iyesuus ergamaadha ilma namaati ilma Maariyamii akkuma harmeetiif intala taatu Yesuus Kiristoos dubroo Maariyamiif ilma iseeti jechuu gartee galanni rabbiif haa ta'u baga rabbiin gara islaamummaa si fide jabaattee tan barattu rabbi subhaanahu wa ta'ala si haa taasisu ibsa in argitami ibsa MD kana hordofi insha Allah ta'ala lakkoofsa gartee kan kee yoo qabaatte kanni garee islaamummaa keessa baratan keessa baratte insha Allah ta'ala bareedu teenya bagara islaamummaa dhufte waa hedduu si mudata gartee kanaaf jabaatte insha Allah ta'ala islaamummaa barachuun dirqama taha rabbiin fayyaa si haa kennu maqaan ati jaalattu jira maal jaalatta dhiiroo kan jaaladheedha maqaan ati jaalattu dubartii islaamaa keessa hiriyaa gaarii qabaattus maqaa gaarii gartee yoo nuu filaa jettees hunda si filadhu inshallah Maariyamtu jira dubroo Maariyamis gartee maqaa bareeda quraana keessa jirti Aishaa jira Khadijaa jira Hafsaa jira Sumayyaa jira Hayaatii jira maqaa hedduu jira gaa Faaxuma maasha Allah Allahu akbar Faaxumaan Allahu akbar intala nabi Muhammadi akka isiisan barattee isiidhaan wal argitu rabbi si haa taasisu arrarraati Faaxumaadha maqaadha abbaa keetii jijjiiruu hin dandeessu baga gara islaamummaa dhuftee viidiyoo cufadhu inshallah dhaamsa gaggaabaa baachuun booda inshallah si dabarsanii akkasii bilbila kan kee nuu kan nu qabdan ibsaa dubbadha inshallah asqala kirri qabda Faaxima bilbila achirra qabe ajaa'iba in guddisna mee eessa jirti siifu nama lamaa godha inni dee wal afaan deebisu jirra manni kiyya tartiiba dhabee bar na cina waa rukkutu jirtaniinse isin turo mee namnumaan tokko godha dide manni ajajamutti hin jiru noo sirra hin jiru wallahi maali ani hin beeku obbo dide manni hayye siifaan assalaamu alaikum السلام عليكم نعم عندكم تسجلين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندك ما شاء الله ما لجرتن مال قابتني دفتن كنا جايبات ربي سيكن ايوه ما شاء الله يجول ليساتي إشين لمين إشي يوغندا داسيمتي اوغندا ورا اوغنداتي ما شاء الله بقى دفتي ما شاء الله اسلام فرچو ديمتي إسلام ما يدو جالتين قبسي سجلتين قبسي سو وانا ما شاء الله اوكي مكاني سيما اينيو
Sharon English. Sharon, what sister, welcome. Thank you. Where are you from? From Uganda? I'm from Uganda. Oh, mashallah. Uganda, do they speak Swahili too? I think they do. Yes, But you don't speak Swahili. I speak. You do? Yes. Sema. Poa. Mambo? I know. Poa. Karibu. Mimi naitwa Jamal. Mimi ni Sharon. Sharon, karibu sana. Wewe ni Muislamu ama Kristo? Mtu wa dini gani? Are you Niko a Christian? Kristayo. Oh, okay, Kristo. Sasa unataka kuwa Waislamu leo? Ya, lazima tuingie, mashaallah. Unajua hiyo sister? Jirani? Ninafanya naye pamoja. Wakati siku ngapi ama nini, miaka ngapi? Miezi kama 4 5. Miezi 4. Sio mbali, karibu. Mashaallah. Alhamdulillah, karibu tena. Sasa kuingia Islamu ni kuamini Mungu moja. Hiyo Mungu moja hazai, wala hakuna mtoto, wala hakuna mwana, wala hakuna chochote, ni pekee. Na Yesu Kristo ni mtuma, na Muhammad ni mtume yake, na Abraham na Moses, all we believe in one prophet. We believe in all of them, inshallah taala. So when you ready, so inshallah taala tutasema baada yangu niseme kulazimisha kuingia dini hiyo. Hapana. Kwa mtu mkompea nini? And anyone gave you money to become a Muslim? No. Just from your willing, right? Yeah. Inshallah. You say after me, okay? Nunua nini kidole? Hata hakuna nini sauti. Right hand. Right. We point Mungu ko juu, above all of us. So we believe in one God. Okay. Nunua hii. You say after me, okay? Yeah. Tayari? Ni ready? Okay. Niko tayari. Sema ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu akbar. Wa ashhadu wa it's okay. Wa sema wa ashhadu anna Isa Abdullahi wa rasuluh. Mashaallah. Say in English. Nakiri kwa moyo, Kiswahili. Nakiri kwa moyo, hapana pasaye kuabudiwa illa Mwenyezi Mungu. I bear witness. I witness. Is it I witness? Yeah. I bear witness. Nakiri kwa moyo. I bear witness. That there is no God. Except Allah. I bear witness.
witness that Muhammad, that Muhammad, peace be upon him, peace be upon him, he is the last and final the last and final messenger of Allah, messenger of Allah. and also I bear witness And also I be witnessed that the Jesus, that Jesus, the son of Mary, son of Mary, he is not God, is not God, but but he is a messenger of is the messenger of God. God. MashaAllah. Welcome. Hiyo tu kuongea kwa dini ya Islamu pekee. Maana nini? Ashhadu an la ilaha illa Allah means nakiri kwa moyo Mwenyezi Mungu hazai ni moja pekee na Muhammad ni mtume ya Mwenyezi Mungu. Alafu tena Yesu Kristo sio Mungu, sio wala mtoto wa Mungu, ila mtume kwa wana wa Israel pekee yake. Unaamini hiyo? Amen, yeah. MashaAllah. Welcome. Sasa Lakini na matu niko dubate. na Anyway, welcome Masha. Na uko swali? I'm inquiring. Miss Joey swali. Yeah. Mhm. Okay, I know the actions, Unasema but I'm usijali saying hiyo nakufundisha. Nipatie, utanipatia simu yako. Uko nini ujamaa nini jina yake nini Uthman anafundisha watu wa nini, it's a new Muslim who came to convert to Islam. Niko simu inshallah, usijali nipatie simu yako, alafu chukua nini simu yangu kwa hiyo sister. Tunaongea inshallah taala in private inshallah, sawa? asante sana. Vile kufanya wudhu, vile kunaosha yote inshallah. Mos kama like a baby step inshallah, sawa? Sawa. Ni easy inshallah taala. Uko simu namba? Nisome? Uko na namba? Niko na ya WhatsApp, yeah? Okay, tunaongea kwa WhatsApp ama kwa email inshallah taala. Hiyo sister, okay, let me talk to her. Sifu. Assalamu alaikum, mashallah, mabruk. Telefonك يعني abdati. Okay, follow god iti wani ifsarra faradu telefonك hiya. Taka mamera. هي تاته شايفين كنا رقمه إن شاء الله أناتو كيسيتي في كيتيس أناتو إن شاء الله أكيد سلاتو أفاني ثاني ورنا من دي إن شاء الله أفان كسؤاليتي أكاد السجدو في أكاد ورتون دناس الرجال جارا نموت جرا إسلام ما في هاري واجي نسي والكون نمسيسا إن شاء الله تعالى ورك يناتي قالتها مع معاذ لكو سكيتي في ما شاء الله وارن شو هاج مالي هاجي ولنام من يو ما شاء الله welcome Thank you. ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله. So may Allah bless you inshallah taala. Mungu akujalie inshallah. So inshallah don't forget, we'll talk inshallah taala. Everything I'll send to you, okay sister inshallah. Unapenda jina gani? Unaitwa jina? Unaweza niite jina gani sasa? Ha? hapa ni sijui majina ya Islam. Okay, let me ask Sifu. Sifan mag-akam baso fi fetame? Acha nikupe chance your sister. Amo. Halima. Ako na jina na mwenye alinipatia lakini I didn't like the name. There is one name Okay.
didn't like the name. Okay. See, Uliza your sister. She call you one name. Una say mal jate Halima jateni Halima. MashaAllah. Utaitu leo from now on. Utaitu Halima. Sawa? Inshallah. I'll call you baadaye inshallah taala leo sawa. Namba telefona kanke ibsa falogo di sarra froddo imo se sarra froddo okay? Ibsa ni agartamiti ibsa sifu. Follow godhe. Itti ergi amma. Okay, mashallah. Lakko saketi sachin falogo di itti ergi. Inshallah. Khanuman isinin jara welcome inshallah taala anytime tunongea baadaye inshallah taala sister. MashaAllah. May Allah bless you. Take care of yourself. Work, eat, enjoy, then help your family. Kwa salama fika nini uko nyumbani inshallah taala. Don't forget us to make a dua. Kuomba sawa inshallah. Always, when you come to Islam, everything is not going to be easy, like a baby step. It's hard. Kusoma, kufanya ibada, siku, day by day. That's how it goes inshallah taala. Then inshallah, Allah will make easy for you. May Allah bless you with pepo. Your pepo tunampenda inshallah ta'ala of life. It's gonna be easy inshallah ta'ala. So just I want to make a short inshallah. We might see you in Uganda too inshallah ta'ala. Kampala. We might see you inshallah. If God will inshallah. Okay? Halima. Sifan galatoma inshallah ta'ala. Telefoonni kiyas charger fitu jira. Kanaafin isin jarjarsu jira. Charger afur irra jira. Ya Rabbi bolinu deebis inshallah. Cufadheetin akkasit deebi'a. Ati siifu si dubbisa tole inshallah tole. Imo masanii wal dubbisna. Ibsaan asii kannu tole. Harkaan qabu. Abdii baasuu dandeessaa jiraata? Nu danda'a baasuu jira. Yohaannis hagam. Yohaannis tokkoffaa ergaa Yohaannis jechuudha. Boqonnaa afur lakkoofsa afurraa kaasee dubbisime amma jaadha. Qoy bilbilaan Yohaannis tokkoffaa. Hagam Yohaannis tokkoffaa lakkoofsa hagam. Obsiin beeku. Dhiifama meesajii namaa deebisuu deeme. Maal jetti Yohaannis tokkoffaa boqonnaa afur lakkoofsa afurraa kaasee dubbisiin jedhe. ليش سكر أنت تعرفي سبب؟ ልጆች ሆይ እናንተ ከእግዚአብሔር ናችሁ፣ አሸንፋችኋቸውማል። በዓለም ካለው ይልቅ በእናንተ ያለው ታላቅ ነው። አሜን። ዮሐንስ tokkoffaa afur አንደኛ ዮሐንስ መልእክት afur ከጀዱ ልጆች እናንተ እግዚአብሔር ናችሁ እስን ጆሌኪያ እስን ከዋቀዮቲ እስን ሞያቶታ ከብያ ለፋረ ጅሩ እርዳ እስን ኢየሱስ ኑ ከሰ ጅራ ንዋን ብያ ለፋ ሁንዳ ተራ ለፊሜን ተለማ ፈያሚ ዴቲ Ko maali Bible hiike. Hiike oomi siin jedha waan achirra jiru qofa dubbisati. Kan biraa isa odhiise. Amma lakkoofsa jaatti dubbisi siin jedhe. Jahan lufa. Isuma afurii yoom seeraan dubbisi afurii. Okay, ልጆች ሆይ እናንተ ከእግዚአብሔር ናችሁ፣ አሸንፋችኋቸዋል። በዓለም ካለው ይልቅ በእናንተ ያለው ታላቅ ነው። እሺ
dubbisitti ofi. እነሱ ከዓለም ናቸው። ስለዚህ ከዓለም የሆነውን ይናገራሉ፣ ዓለም ይሰማቸዋል። እሺ እኛ ከእግዚአብሔር ነን፣ እግዚአብሔርን የሚያውቅ ይሰማናል። ከእግዚአብሔር ያልሆነ አይሰማንም። እውነትን መንፈስንና ሐሰትን መንፈስ በዚህ እናውቃለን። እሺ ቱማ ፉፋ ለከስመት ዳቢቴ akkasiin jedhu asirratti unaትና ውሸትን መንፈስ እናውቃለን ጀደምቲ ከነፋና ማርፋ ፎርሚፋ tokko ta'uu baatullee rakkoon tokko hin jiru. ያ እውነትና መንፈስ እንዴት ነው የምታውቁ? መንፈስንና የሐሰትን መንፈስ በዚህ እናውቃለን። በምንድን ነው የምታውቁ? እኛ በእግዚአብሔር እናውቃለን። አይልማ መጻፉ እኛ ከእግዚአብሔር ነን ጀደል እኛ ከእግዚአብሔር ኩኖ ነብረት ጃሃ ዱብሳ ጅራቤ እኛ ከእግዚአብሔር አፋን ኦሮሞ ዱብስ መዮም አማርፍት ቆነ መረክፍት ሁበና ሳስረክ አፋን ኦሮሞ ዱበታ አንተ አፋን ኦሮሞ ዱብስ ገቡ ፈደን ጅሩ አማርፋን ቡፈደራ አንድ ጅርታሽ እግዚአብሔርን የሚያውቅ ይሰማናል። እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ያልሆነ मैं एब्रो दुबिसु दंदेसा bakka koltaa me የእውነትን መንፈስ Ese sini dubbisa ustaz. oli si deebisa qoy oli si guddisa akka isheen argitu barbaada akka si guddisa abbo okay bakka qosi kaa'uu danda'a qoy nu ijoollee waaqaa waan taaneef hafuura hamaa fi hafuura dhugaan taane waadhi nu keessa waan jiruuf addaan baafnaa jechuu barra. sila hin jiru hin beeku afaan oromootti ta'eeti dhaggeeffadhu mee si haa dubbisanii. Oromiffaaf Amaariffi adda sagalee waaqaa tokko. ቆይ አንተ አታደና አርግታ ዮሐንስ tokko fa boqonnaa afur lakkoofsa afurraa kaasee dubbisime jechuun hafuura hamaa waadhi nu keessa jiraate hafuura sobduu fi hafuura waaqarraan taane waadhi nu keessa waan jiruuf addaan baafnaa jechuu. Caan jedhime mumkin caan jetta siifaa dubbifamu. Ijoollee koo isin kan waaqayyooti. Ijoollee koo isin kan waaqayyooti. Raajota sobduu sanas mootaniitu. Hafuura isa biyya lafaa keessa jiru sana irra isa isin keessa jiruttu caalaa'uu jedhe. Okay, ko asitti addana baasi. Asitti maal jedhee? Ijoollee koo jedhee miti isin kan waaqayyooti. Raajota sobduu Malo jet sanas maal gootanitti mootaniitu dhaame? Okay. Amma raajonni sobduu sun warra lafa keessa jirtudha jechaa jira. Tole amma waa'ee raajotaa akka dubbataa jiru sirriitti bari konseptiin kun waa'ee raajotaa haasa'u jira. Dhagaartamti obboleetti? Waa'ee raajotaa. Sirrii dhagaara Ayyee shanirra moo gadi buu dubbisiif? Isaan kan biyya lafaati. Isaan kam? Isaan kam? Obboleetti asitti naa himi isaan kamtu kan biyya lafaati obboleetti? Raajonni ni ka jedhan raajonni isin ijoollee waaqayyooti. Raajonni waan biyya lafaa isinitti himani. Isin garuu ijoollee tiyya waan taataniif isa kana addaan baasuu ni beektanii jedhaar. Akka qo'ee obboleetti isa usuma achirra jiru qofa naa eeggate kan biraa dhiise akka jedhu isaan kan biyya lafaati jedhe isaan kamtu kan biyya lafaati? Warra waan lafaa himan ka. Raajotan jettu obboleetti waa'ee raajotaa saarrama warra jechuun raajotuma inni jedhe sani afaan raajotuma jedhee manatti mate raajotuma jennatti bayyaa. Okay, raajonni waan biyya lafaa raajanii jedha. Ishi akka waa'ee raajotaa dubbataa jiru akka addana baastu fayyee itti ofiiti. Kanaaf isa biyya lafaa hin dubbattu. Biyyi lafaas isaan hin dhaggeeffata. Eenyuun dhaggeeffata obboleetti asitti biyyi lafaa raajotaa mee? Warri waaqni keessa hin jirre warroota raajota kanaa waan onni ofii waaqa keessa kaatanii hin jirreef ka isaanii dhaga'an jedha. Ayyee galatoom. Amma raajota kana namni
warri biyya lafaas isaanii dhaggeeffatu jedhe. Ishee lakkoofsa jaattu maal jedhe? Nuyi kan Waaqayyooti. Hayyee. Dubbise. Nu kan Waaqayyooti. Namni Waaqayyoon beekus nu dhageeffata. Hayyee. Warri Waaqayyoo ta'an immoo kan Waaqayyoo ta'e immoo nu dhaggeeffataa jedhe. Warri kan biyya lafaa ta'a warra biyya lafaa ta'a sun namoonni isaan dhaggeeffatan nuti immoo kan Waaqayyooti kan Waaqayyoo immoo nu dhaggeeffataa jedhaa jira. Hayya. Inni kan Waaqayyoo hin ta'in immoo nu hin dhageeffatu. Hayyee. Kanaan hafuura dhugaa hafuura sobaatti gargar baafnee hin hubannaa. Okay. Kanaan hafuura hamaa fi hafuura sobaa adda baafnee hubannaa jedhe. Hafuurri sobaa sun eenyudha? Hafuurri dhugaa sun eenyu? Hafuurri sobaani raajii waan sobduu waan biyya lafaa raajan jechuudha. Hafuurri dhugaa dammoo waan waaqaa kan mootummaa samaayii warra namootaaf labsanii jechuudha. Raajota jechuudha warri labsan miti. Raajota dhugaa jira raajota sobduu jira jechuu fedhee tasitti warroonni lafaa waan lafaa himan. Warroonni siin jechaa turre fuudhee biftee taatu. Kanumadha hafuura hamaa fi hafuura dhugaa jedhaman raajota sobduu fi raajota dhugaadha sin jennaan lakkii namni hafuura hin jedhamu naan jette kunoonni immoo warra sobu sanaanii raajota sobduu raajota dhugaa jechuu jira kanaafuu raajii sobduu fi raajiin dhugaa hafuura sobduu hafuura dhugaa jedhaman adda baafamu kanaafuu namni hafuura hin jedhamaa jechuudha akka macaafa kanaatti. Kan Rabbi keessa kaa'eessaa fuudha isaan yaaniin isin keessa ila waan ka dura dubbifame addaan hin baafanne ati bar. Eessaayyuu hafi garuu hafuura hamaa hafuura gaarii jedhamaniiru miti warri raajonni kun. Hafuura sobduu fi hafuura ila waaqa ka biyya lafaa ka himani isaan hafuura soba keessa jira. Ka dhugaa himan ammoo hafuura waaqa keessa jira. Eeshi haa jiraatu lamaan keessayyuu garuu lachuu hafuura jedhamaniiru miti. Lachuu isaanii hafuura jedhamaniiran biyya lafaa kanarra hafuura lama jira. Hafuura seexanaa hafuura waaqaa. Kun hafuurri sobaan ennaa maraa ka waaqaati. Amma nama ta'uusaa kan waaqaa ta'u rakkoon qabu raajiin inni dhugaan inni hafuurri dhugaadhamu raajii isa waaqarraati hafuura sobaa inni dhamu raajii isa lafarraati miti. Waan biyya lafaa warra odeessa of keessaa fuudhanii. Kanaafuu raajonni hafuura jedhamaniiru jechuudha. Hafuuraan jedhaman kitaaba akka baaybiliititti siigalaan jiru. Akka sirriitti adda baafattu mee lakkoofsa sadii irratti baa dubbisu lakkoofsa sadiitti ol siqibee. Lakkoofsa sadii sirriitti. Shan dubbis mee shanuu dubbis anuu shan dubbis maal jedhu. Qoy sanammaa dubbifnee naan si galuu dide amma lakkoofsa sadii. Ara naayyuu galuu dide innessu kaalam naachoo jedhu. Isaanii raajonni waan sobaa dubbatan biyya lafaarraa jedhu. ስለዚህ ከዓለም ይናገራሉ ዋን ብያ ለፋ ዱበተኒ ጀደ በቃ ተስማማን እኮ እዛ ለማን ጀደ አፉረ ሶባ ከን ጀደ መራጅ ሶብዱዳ አፉረ ዱጋዳን መወረ ራጅተ ዱጋራ ጀኔ ደበረ በቃ አማ ገሩ ጀርሱን ነማ ሚቲ ዋናን ጅቴፍ ነማ ተውሳ አገርቱ ጀደ አማ ለኮ ሰዲት ቆል ሲኬስ ጋር ሲዞ ነማ ታኒ ሀፉሪ ሱኒ ቶኮ ሀፉሪ ዋቃ ኬሰ ሴኔ ጀዳ ቶኮ አሞ ሀፉረ ዋን ብያ ለፋ ወሪ ዱበተኒ waan foonii dubbatan jechuun hafuura miti waan foonii waan biyya lafaa jedhaara waan mul'atu waan darbu dubbatan isaan. Qoy hafuurri karaa kamiin akka inni seene nutti himta altoo sanatoon gahee ishee kana si dubbisne hafuurri waaqayyo kee seene seette nutti bite hayyamee dubbisi lakkoofsa sadii dubbisiif. Okay lakkoofsa sadii irra kan jiru hafuurri akka kanatti Yesuusin amanatee hin beeksifne hundinuu garuu kan Waaqayyoo miti. Qoy bakka asuma dhaabbadhu. Hafuurri kan akka kanatti Yesuusin hin amananne jedha. Hafuurri akkam godhee Yesuusin amanata hafuurri Waaqayyoo miti akka keetti. Hafuurri Waaqayyoo. Kanaafuu hafuurri Waaqayyoo taanaan hafuurri Waaqayyoo akkamitti Yesuusin amanatama ofiisaattuu inni waaqa. Yesuusin maaf amanata? Natu amanata. Sinjedu afurri jedha bar dubbi obbol mocha. Lakkoofsa kamirra mee? Lakkoofsa naayim. Lakkoofsa sadir. Okay, ቆይ lakkoofsa sadir ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ እንደመጣ የማይታመን መንፈስ ሁሉ ከእግዚአብሔር አይደለም። ይህም የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ ነው። ይህም አሁን አማርፊሳ እንደው ስሪት ሲካይ ማልጀ እንደመጣ
ሰምታችኋል። ማን አሁንም ጀዳ ማርፍሳ ስብት ሲካይ እንኳ በዓለም አለ ከጀዳሩ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ እንደመጣ የማይታመን ኢየሱስ ክርስቶስ ኡፈቴ አከ ዱፌ ከአመነ እኒ ሀፉሪ ኩኒ ዋቀራ ሚቲ ኦኬ አፉሪ ሱን ኤኙ ነመሞ ጅኒዳ ሜር አፉረቹ ማል ሀፉራ ለማጅራ ጀዴ ሀፉሪ ቶኮ ሀፉራ ሰይጣናት no sana dhiisi waa'ee hafuura seexanaa fi hafuura waaqayyoo dhiisi amma waa'ee hafuura seexanaa fi waaqayyoo dubbataa hin jiru inni kun akka jedhe hafuurri Yesuus Kiristoosiin amanachuu didee jechaa jira hafuurri sun eenyu inni hafuura jinnii fi hafuura seexanaa siin jechaa jira amanachuu dide mormituu Yesuus Kiristoosii ka ta'e isa eenyudha inni hafuurichi seexana aha seexana malee namni Yesuusin mormoo bakka namni Yesuusin mormoo jechuudha nuun hafuura maan jedhamnu jechuudha akkas taanaan bareeda tole no hafuura dhagay inni Yesuusin aman hafuura lama jira tokko hafuura waaqaa hafuura seexana jira siigalee seexan qoy sanniisi obboleetti sanniisi hafuurri lama jiru nan beeka kan keeyyata kanarra jiru qofanatti bakka heega beekte deebinnaa deebi'eera amanannee jedhe kan Yesuus Kiristoosin hin amanannee jedhe miti nama kaanni inni sun hafuura maaliiti yamin manfas no jedhe bakka isa ka amanannee inni hunduu isa ka waaqaa biraa ka ta'e miti ka seexana biraa ta'e waan lama jira ka seexanaaf ka waaqaa jira ana ganaa galee deebisa bakkaan maal godhare dhugaadha isa sii galee deebista garuu sirriitti sittaamu shabaleetti kiyyala akka jechaa jiru asirratti dubbismee akka ni kotte kolaasaa jira tokko ni kaafa sadan kana dakoo sadi bakka hubadhu baleetti kiyya wal falmoo son taane walirraa barannaa dhaggeeffadhu baradhu deemishi rakkoon hin jiru ayyeetti anatu barata ayye baradhee deebi'aashi asuma dhaggeeffadhuti isaasi baratte gaafatte qoshii obsite itti fufi okay hafuurri akka kanatti Yesuusin amanatee hin beeksifne hundinuu garuu kan waaqayyoo miti bakka asuma dhaabi hafuurri akka kanatti amanatee Yesuus fudhanne kan waaqayyoo miti jedhe amma hafuurri kan waaqayyooti sila shennaan jechaa turte hafuura waaqayyoo fudhannaa jechaa turte hafuurri amma kan Yesuus hin amanne kan waaqayyoo miti jechaa jira hafuurri kan waaqayyoo hin taane kun isa kamidha adeemtu nan ibsa rakkoon qabu hafuurri kan waaqayyoo hin fudhanne kun eenyudha kan waaqayyoo kan hin taane kun hafuura waaqayyoo miti erga jedhameeti hafuurri kun maa isa kami seexaan hojjette fakkeenyaaf nuti Yesuus Kiristoosin nama dhagaruu nuti Yesuus Kiristoosin hin fudhanne inna garuu kan jechaa jiru nabiyyiin Yesuus Kiristoosin hin fudhanne jechuu jira asitti tole hafuura jechaara nabiyyiidhaan tole itti ufi dubbisi inni kun hafuura isa Kiristoos hin mormu agartee inni kun hafuura Yesuus Kiristoosin mormuudha jedhe eenyutu inni dhufee mormu hafuurri akkam godhe Yesuusin morma kan mormu namatu morma malee namatu yookiin seexaanatu morma yookaan immoo namatu mormaa jettanii kana battan isin seexaan hojjettani bakka fakkeenyaaf nu musliimoonni Yesuusin mormaa hin jiru jechuudha akkas taanaan hafuura isaan keessa jiru jechaa hin jiru hafuura seexaana keessa jiru yookiin hafuura nama keessa jiru jechaa hin jiru yookiin hafuura waaqayyoo keessa jiru jechaa hin jiru hafuura sanaa jechaa jira kanaafuu hafuura kan jechaa jiru asitti namaan jechaa jira raajotaan jechaa jira kanaaf gadi siqee lakkoofsa afurratti raajii sobduu fi dhugaa addanni kan inni dubbate dubbisitti sadiitti darbe inshallah kana dubbisnee sa'aatiin geera inni amna isa isin akka inni dhufu dhageessaniidha inni ammuma biyya lafaa keessa jira bakka agartanii hafuurri ni jedhame kun isa sinuu sila dhageessanidha bakka hin dhufuusaa kan dhageessanidha sin dhufuusaa kan dhageessani ganaa waan dhufu jechuudha hafuurri sun kanaafuu hafuurri jedhame sun hafuura nama ta'uusaati nabiyyoota sobduu jedhamanii dubbataman Yesuus Kiristoos hin dhufu jedhee dubbate sanaan jarachaa jira jechuudha ayyee lakkoofsa afur dubbisite asirratti dhaabna raajota akka ta'e asumatti ijoollee koo isin kan waaqayyooti raajota sobduu sanas mootaniittu ishee
hafuura isa biyya lafaa keessa jiru sana irraa isa isin keessa jiruttu caalaa. Okay. Isaan kan biyya lafaa jedhe miti? Yaa. Tole isaan kam? Isaan kam meenatti himani? Seexaanni dhibbadha moo? Seexaana meeqatu jira dhanii amanu jarri? Maa seexaanni kan darbame tokkodha moo lakki seexaanni wal horeeraa wal dhalcheera jedhan moo nutti himani? Silaa seexaanni dhalu noruu jedhanii kolfiroogaan. Isaan kan jedhaman eenyu? Lakki raajota sobduu miti naagganaan jette namoota hin jedhamne erga jette isaan kan jedhame eenyu? Nothing. Deebiin hin jiru. Maaluma sagantaa quraanaa geera inshaalla sagantaa quraanaa dabarsinu itti fufaa inshaalla sin dhaggeeffadha. Ustaz. Isiniin mijaa'u ustaz qara'uun. Karaan deemaara sin dhaggeeffachuu ta'e malee. Inshaalla rabbi sin falafis. Eshi warri in qaraan inshaalla bakka nuu gallakkistu warra qara'uu inshaalla bakka buusna. Barakallahu fikum. Warri qaraatan immoo ta'a. Qaraatan ta'a. Eshi. Bismillah. Kemudian warri qaraatan hundeessu. Bismillah. Okay. warra jirtan hunduu warra qara'u natti fakkaata. Irras jirtanii. Qophaa inshaallah. Suuraa Maa'idaa ayata 84 fuula 122 gubbaa jechuudha. Galla biidhnillah. Yeroo takka na obsa kaameeraa waladha. Dalee ramaa namni keessa jira miidhe. Jiranii miidhe. Akkam galchiniree bakka duwwaan hin jiru bara. Ayyee. Bismillah. Lamni asirra jiru ni qaraa? Natti fakkaata kaa namni numa qaraa natti fakkaata namni hin qaraane yoo jiraattan bu'aa dheera inshaallah hunduu qara'uuf natti fakkaata qaraane. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا
إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. تفوفي منذر sagaleen kun hin jeequ miti abdii sagalee gorsa wayyaa dhachiisa wajjira masjiida amma hin sagaleen bareedaadha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. عيسى التفوفي دبري كيسرين التفوفا جو إنما انتلان جئنا بارك الله فيكم. بكتبك كان أستاذ فرحان مالف مرة تاني بينا قامتي بكتبك كان أستاذ فرحان يتدول بنامبواني مالي جول مالتاتا. وعليكم السلام ورحمة الله التفوفي آيات ميقر راي كرادي مانجرا راي في من برقار آيات سديتمي سقلتمي جه اوكي أعوذ بالله